damne oso aduga kamnu uga awalani oso abiya kamnu biya nubasani ajje sunu adamsu kode malimale wala mamale feru jarsuma ero malimale 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 so medo argate ayoni fabi rasa sangobate malbete warabu du afayanyatu amalenti kae bolla kamasento geeffattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtaniin nageenyi keenya qilleensa irra isiniif haa ga'u jedhaati. Har'aan artistii beekamaa Murteessaa Hajjii qabadhee isinii dhiyaatee jira. Gaafiif deebii gabaabduu waliin taasisuuf deema. Artistiin kun artistii beekamaa hojiilee bobboonsaa fi hojiilee ciccimaa qabatee saba isaatti ittiin bahee weelluu warraaqsaa hedduu qabatee nama qeerroo fi akkasumas uummata Oromootiif bu'aa buusaa ture yeroo warraaqsi biyya keessatti deemu kana jechuudha. Isa kana waliin gaafii gabaabduu gaafiif deebii waliif goona. Kallattimaan gara isaatti isin dabarsuu duraa of beeksisa. Adam Jaalatoo Fardoo jedhama. Kan dhaladhee guddadhe ana Arsii Nageelle ganda Mombaasaa Reejjiitti dhaladhee guddadhe. Har'a immoo kan jiraadhu biyya Norwee magaalaa Tingiwol keessa jiraadha. Gamanumaan na uffolchaa isiniin jedha. Dhimmi isaas na uffolchaa isiniin jedhuufillee ani gaazexeessaa miti. Gumruu dabarsuu jechuudha. Meeshaa kun biyyoota adda addaa galan kana irraa qaraxa yookiin ammoo galii mootummaan wayyaanee ittiin argattu sirriitti naannoo itti dalagee jira. Haaloo waggaa sadii jechuudha. Tajaajila waggaa sadii kennee jira. Akkuma sanii wanni dhimmi Oromoo kun Oromummaa kun rakkisaadha. Osoma arginuu maaliif uummatni Oromoo kun hacuucama. Hacuucaan achi keessa jirtu ammoo eerpoortii san keessa hedduu. Hacuucaan sun ammoo gaafa ni tuqte jechuudha. Hedduu ijoollee hedduu achi keessatti qeerroo akka kiyyaa ni tuqte. Booda ammoo fincilumaa yeroo ammaa kana waggaa tokko laakkaween godina guutumaan guutuutti waraqaan itti baaseeti booda waajjira gadhiisee fudhatee jechuudha. Okay. Mee amma asuma irratti wanta ati kaaste kan irratti gaafii tokko si gaafadhe dhiifama naa godhiiti. Gaafii kallattiin alallee sitti ta'uu baate akkuma beekamu naannoo gumrukii kanatti mallaqni galii hedduu uummata irraallee konkolaataa irraallee garii karaa adda addaatiin ni sassaabama. Mallaqa kana akkam mootummaatu itti fayyadama moo warumaan goo jiru irra jirantu itti fayyadama moo waan tajaajila hawaasummaatiif oolu qaba waan beektu qabda? Sirriitti malee wanna kanaa miiree dhimma kanaa mika sammuu keenya nu dhukkubse. Oromoon yeroo hedduu Ekonomikaalii mootummaa wayyaanee ittiin fayyadamuttuu jirtu mallaqa karaa daandii gumuruuf galoomne. Akkuma beekamu mootummaan taarifa buusa konkolaataaf illee even meeshaa uummatni keenya biyya Arabaa keessa jiraatanii isa osoo biyya Arabaa kana mallaqaan hin bitatin dhuunfaaf warri Arabaa kennuuf mootummaan wayyaanee mallaqa irraa guura, qaraxa irraa guura. Qaraxa ammoo yoo galii kana yoo hin galchine yoo ta'e gara isaa wars magaazin jira. Bakka magaazinatti galcheen booda guyyaa muraasaan booda piyaasaaf markaatoo galchaa jechuudha.
uummata qaraxaa fudhateef kennaa jechuudha. Uummatni ammoo waggaa 5 waggaa 6 biyya Arabaatitti illee haa ta'u biyyoota adda addaatti meeshaa isaanii qabeenya isaanii qabatanii yeroo biyya keenya jedhanii galanii mootummaan akkuma seeraan alatti qaraxa kaffalchiisa. Erga qaraxa kaffalchiiseen booda immoo kan namni kaffalee danda'uun kaffala. Namni kaffalee hin dandeenye immoo meeshaa isaa dhiisee biraa deemaa jechuudha. Gara immoo gaafitti yoo deebine qaraxni kun yoo guuramu uummataatti itti fayyadama hojii fayyadamaan jiru yoo jenne guutumaan guututti mootummaan gabroonfataan kun waggaa 25 kanarraa karaa kamiinuu numa guura. Karaa kamiinuu numa qaba. Garuu ammoo uummata tajaajilee ka uummata ittiin quubsa hagammaa wanti arginu hin jiru jechuudha gaafii tajaajilu. Moonaa san sirriidhaan illee waan irraa beeku gaggabaabaa dheeraallee irraa hin beekne naannoo sana irratti illee hin hojjanne gumrukii naannoo Shaashamannee irratti argee ture. Min argaa akkana jiraataa naannoo tokkotti yeroo baay'ee yeroo argee jedhu konkolaataa dhaabanii saamichuma natti fakkaata akka saamichaatti itti fayyadamaa turanii. Inni kun akkuma beekamu mootummoota yeroo ammaa kana biyyatti aangoon yookaan irree isaaniitiin uummata gadi hacuucanii bulchaa jiranii fi madda galii ta'ee kan jiru tokkoffaa keessaa isa gumrukii jennu kana ta'uun isaa beekamaadha. Mee kana kanumaan bira darbineeti kallattimaan gara aartitti osoo hin deebi'in dura waan tokko dhagaa ture. Aartistiin Murteessaa Hajjii akkasumas paarlamaafillee paartii sirna gadaa jedhamu keessatti bara 2002 fi bara 2007 dorgomaa ture. Mee paartiin sirni gadaa kuni kaleeyyuu paartiin kun biyya keessatti paartii socho'umoo akkasumas immoo paartiin kun adda jira yeroo sana dorgommiin yeroo sana bara 2002 ati gootee fi akkasumas bara 2007 goote sun maal fakkaata? Mootummaan fudhate ture paartiin kun paartii sirna gadaa jechuun akkuma beekamu biyyee Itoophiyaa jedhamtu yookaan mootummaan abbaa irree kunillee sirni gadaa dagaaguu qaba jedhee faarsa. Mee maal godhaa ture paartii mee waa'ee kanarraa waan jechuu qabaatti gara aartiitti osoo hin darbin dura. Anillee osoo gama aartiitti dhiinsin baay'ee wanni an godhu waa barreessuu walaloo kanneen barreessuu waa ama dhimma oromummaa wal qabatti kanarra caalatti dalagaa. Quuqamni sunniin oofee maal na godhe akkaan gara paarlamaatti paartii kamiyyuu keessa seenee akkaan dorgomu na goosee akka tasaa kan argadde paartii sirna gadaa jedhama. Paartiin sirna gadaa paartiloota biyya keessatti socho'anii karaa mataatiin dorgomanii mootummaa wayyaanii harka taayitaa fudhanna jedhanii warra biyya keessa socho'an keessaa yeroo san sirna gadaa ture. Ammallee ni jira jechuudha. Paartiloota hedduutu jiru. Federaalist Koongiresiin uummata Oromoo jiru, OPPO'n jiru, yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee guddina akka fuudhanii dhaabarraa kennanii jiranii. Akkasumas paartiloonni hedduu jiru. Sanniin keessaan sirna gadaatiin bara 2002 bara 2007 dorgomaa paarlamaa ta'ee biyya keessatti sochii godhuudhaan paartiloota biyya keessatti socho'an wajjin taanee sochii godhamuu qabu godhaa baane. Haalli sunniin dhiibbaan sunniin garuu deddeebi'ee yeroo ammaa kana qeerroo keessaa fudhatee akka qeerrootti ammoo guutuu biyyatti keessatti akka hin cimne mammarra kun akka dhoofee ta'uudha qabu. Maaliif wannaa dhabaan jechuun korojoon nyaataa. Erga korojoon godhaa ammoo uummanni sagalee dhabaa. Uummanni sagalee dhabee uummanni sagalee argachuu dhabee sagaleen uummataa kabajamuu dhabee bara sanii bara 2007 bara 2002 bara 1997 sagaleen uummata ukkaamamaa korojoon osoo hatamu bara 2007 irra geette guutumaan Oromoo gara isa fincilatti
ka'eeti mirga isaatiif mormachuuf yeroo ammaa kana daandii irra jira jechuun ni danda'ama. Barri 2007 kun akka biyya Itoophiyaatti Akka biyya Itoophiyaatti jechuudha. yes walii galle akkasitti nu asirraa dhaggeeffattoonni keenya akka wal jalaan dhofne bara 2005 ture filannoon 2002 jedhu kun bara yeroo wannaa sana filannoon 2007 jedhamu akka faranjiitti osoo akka biyyaatitti akka haasaa jiru akka nu beekan jechuudha barbaadee itti dhiifama. Gama biraatiin yeroo sanatti ni yaadadha bara 2000 filannoo akka faranjiitti 2005 keessatti du'a Tasfaayee Adaanee quba qabdaniif fakkaata. Wajjin turre Tasfaayee Adaanee baay'ee agadha. Anu iddoo isaa bu'ee jechuun ni danda'ama. Anu yeroo san dorgomuuf umuriin kiyya naaf hin eeyyamu. Mee waa'ee isaa sana yeroo baay'ee waan garaallee na gubaa yeroo baay'ee waan ka'amu yeroo baay'ee miidiyaalee Oromoota hedduu irratti ka'amuu qabutu osoo hin ka'amin tura bira darbamaa deema. Mee waa'ee kana dhimma gadi fageenyaan illee yoo kaasuu baatte mee du'a Tasfaayee sana waan beektu mee waan xiqqoo irraa naa jedhii xiqqoo bira darbinaa. Kuma duuti Tasfaayee Adaanee hagadhaa keessa keenya maleessa. Inshaallah guyyaa tokko siidaan isaa akka magaalaa Arsii Nageelle keessatti magaalaa Arsii Nageelle istiideemii walakkaa akka ijaaramtu immoo abdiin qaba uummanni Oromoo illee abdii qaba. Duuti Tasfaayee Adaanee akkuma beekamu bara san farda leexaa jedhama yeroo san gadhiin. Sagalee waan dhibbattee jechuudha okkoo isa farda leexaa mallattoon isaa. Guutumaan dhibbatti mo'atee Tasfaayee Adaanee erga sagaleen isaa parlamaaf darbee ijoollee hiriyoota isaa akka keenyaa wajjin osoo haasawa dubbii walii godhaa jiran Awaadee Laga gama irratti warroonni yeroo ammaa kana garaa isaanii furfurrisanii fooqii itti ijaaratanii jiran gamootti ijaaratanii jiran jechuudha warroonni nama taayitaan isaanii guddatee bakka jiranitu beekaa jechuudha. Kanaaf Tasfaayee Adaanee naannoo sanitti akkaataa poolisii waamanii poolisiin rasaasaa rukutee maddumaan garaa isaanii. Inni kun dhugaa isa kana kallattimaan haa bira darbinuu dhimma bira darbamuu miti dhimmi kana miidiyaaleen Oromoo kan yeroo ammaa kana Oromoof dhaabbatanii hojjetaa jiran kan akka OMN dhimma Tasfaayee Adaanee hordofanii isa sana akka gurra uummataatiif nu gayan gamanumaan gaafataati. Yeroo dhimma sana gurra uummataatiin ga'uu barbaadan immoo warrooma kallattimaan nu gaafatanii ragaalee qabnu hunda ragaalee hagaadhaa gaafa isa ajjeesuuf yaadan irraa kaa'ee haga gaafa ajjeechaa isaatii fi achii asillee haganni du'ellee ragaalee walis sassaabnee jiru miidiyaalee kennuu ni dandeenya akka nu gaafatan gamanumaan dhaamaa bira darbina. Kana bira darbee kallattimaan murteessaa artisti Murteessaa Hajjii mee gara aartiitti dhufuu fi aartisti Murteessaa Hajjii jedhaa yeroo baay'ee kakkaasaa turre waa'ee kan keerraan dubbanne mee gara aartiitti attamitti dhufte mee atini nama fakkeenya sii ta'etu jira moo akkanumaan taatee dhufte mee bara kam dhuftellee waa'ee kanneen mee uummata gabaabsii bira darbe. Ani gara aartiitti akkinatti dhufe akka tasaa eessuma naana guddisee jira kan agarsiise. Yeroo kana eessumni kiyya walaloo barreessu, asoosama barreessu, wanni isaan dalagan hin jiru. Waa hedduu dalagan sagantaa hedduu irratti qopheessanii jechuudha. Isaan jalaa waa barreessu, walaloo kanneen qindeessu, muuziqaa hedduu jechuudha kan inni dhaggeeffatu. Ani daa'ima ta'ee muuziqaa Umar Suleeman fa'aa, muuziqaa Daagam Mokonnan fa'aa, muuziqaa Daawitee Mokonnan fa'aa, muuziqaa warroota durii kanneen inni dhaggeeffata. Sanniin dhaggeeffata waan guddadhee akkasuma immoo muuziqaan dhaggeeffatu sun muuziqaa qabsoo waa'ee qabsootiif waa'ee Oromummaa qofaa irratti hojjetame dhaggeeffata. Sunniin ammoo keessa kiyya na bulee akkaan barreessu na godhe, akkaan walaloo hojjetu na godhe.
akkaan waan adda addaa irratti sagalee baasuu godhee gamanumaan akkuma dura siif ibsan dorgomaa parlamaatti jedhee yeroo hedduu naannoo irratti na beeku kanneen wal qabsiisee waan keessa kiyya jiru san jechuudha ol baasuu waan barbaaduu fi maal godhee gama aartiitii gara sooshaal miidiyaatiin uummata keessa seenee jechuudha. Wanni an aartiitti akkana fidu na godhe tokkoffaa maatii kiyya irraa ka'ee lammaffaa immoo dhiibbaa keessa kiyya jiru ka uummataaf an dubbachuu barbaadu guutumaan guututti uummata bal'aa bira akkanaa ga'u waan fedhuuf gama aartiitti uummata keessa seenee jechuu barbaade. Bareedamee namni fakkeenya sii ta'e waa akka amma kaastetti Hirphaa Gaanfuree fa'aa Daawitee Mokkonnan artistii Daawitee Mokkonnan fa'aa fi artistoota keenya hangafoota isaan dura jiranii jechuudha. Yeroo darbee kana torbaan kana keessa waa wayii maxxanfamee argee ture dhiifama isa amma asirra kaasuun barbaanne waa'ee sana ibsinee bira darbuuf qofaaf. Dhiifama gaafatu osoo hin ta'in ati dhiifama gaafatu sunis dhiifama gaafatu ilmaan Oromoo dhuguma dhiifama wal gaafannu yeroo nurraa darbaa jiru waan ta'eef eenyu dhiifama maatiin namni maatii guddaa qabu maatii isaan maqaan beeku maatii isaa immoo argitee ebalu jedhu hin beeku dureessi akkasuma Oromoon dureessa. Kanumarraa kaka'eeti sirba amma haarawaa dhiyeenya kana Naayimaa waliin gadhiiste artisti Naayimaa waliin sirba wayii leexaa isaa gadhiistee turte. Sirba sana irratti bakakka entertaimentii ta'aa na fakkaataa innillee karaa biraatti argadhellee jedhu waa wayii irratti Naayimaa fi Shukurii Jamaaliif Naayimaa jedhee maxxansee jira. Isa kana dhugumaa hamileen nama dhagama. Shukuriin illee kennuma, atillee kennuma. Haa ta'u namni hundi Oromoodha. Isin lamaan Oromoo hojjettanii. Mee waa'ee sana jechuun akkasitti dhagame osoo hin ta'in akkamitti bira darbiname waa'ee sana? Already dhiisee jira. Akkamitti dhiise yoo jenne ammoo kan hundinuu ilmaan Oromooti. Warri mana walii qabu citaa walii hin saamu jedha Oromoon mammaakee. Daawiteen illee wanti hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Shukuriin hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Walitti noolin bu'iste jechuudha. Garuu artist Daawitee Mokkonnan anaafillee hangafa kiyyallee ni kabajanii jaalladha. Akka tasaa gaafii wayii gaafadhe garuu akka manguddummaatitti deebii isarraa argachuu qabu waan hin arganneef xiqqoo natti dhagameeti malee yeroo ammaa kanallee waan irra jirru beekamaadha. Ofuma keenyaa walitti deddeebinee yaada tokko tokko biizii wal godhuu irraa yaada kan bilookii goonee kaane isa dhimma Oromummaa yeroo Oromoon yeroo ammaa kana irra jiru xiyyeeffachuudha waan ta'eef kan bilookii Daawitee Mokkonnan stoorii jedhee uummataan illee dhiifama gaafadhe uummanni illee akkasitti na eebbisee dubbii irraa kaasuu jechuudha. Bareeda anillee isa kana illee gamanumaan ibsu waan barbaadee fi namoonni tokko tokko argitee yeroo ammaa waan dhimma isaa hin taanee fi wanti dhimmi Oromoo dhimmuma nama kamiitiyyuu dhimmuma saba Oromoo kamiitiyyuu haa ta'u garuu dhimmoota silaa nama aarsuu hin qabne dhimmoota silaa nama waliin buusuu hin qabne namoota kaasanii hafarsanii saba Oromoo guutuutti biyyaa biyyatti bakka inni kutaa kutatti waliin buusantu baay'ee waan jiraniif dhimma kana qabatanii kanaan booda akka hin sochoone asumaan mata duree kana cufnee bira darbinaa atiif Daawiteen walii galuu keessaniif isin lamaan ulfaadhaa galatooma yaada bareedaa oduu namni hunduu akka ammatti isin walii galtanii akka ati dhiiftee innillee dhiisisanitti osoo ta'ee deebii walitti deebisuun osoo akkana isin irraa baratame baay'ee bareeda jedhee yaada waan dhimma bareeda. Walitti deddeebisuun immoo argaa jirra miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti rakkoo saba Oromoo irratti uumaa deemaa jira. Isa kanaaf isin fakkeenya taatanii dhimmichi ka'ee dhaabbatu bishaan itti buusu qabbaneessuun baay'ee bareeda.
kana kanumaan bira haa darbinu dhaggeeffattoonni keenyallee waa'ee kana Murteessaa Hajjiitiif Daawitee Mokonnon artistoonni lamaan kun dhimmoota waa'ee sirba artist Murteessaa Hajjii fi Naayimaan waliin gadhiisanii Daawiteetu irratti maqaa Shukurii Jamaal jedhee barreesse jedhee maxxanfame sana dogongoraan waan ta'ame ta'ee bira waan darbamee namni lamaan kun abbaan dhimmoota lamaan kunni waan walii galanii jiraniif dhimma kana booda eenyu kaasuu akka hin qabnee fi dhimmi ka'uu qabu dhimma yeroo ammaa harkaan qabdu kan biyyi keenya uummanni keenya rakkina keessa jiru ta'uu isaa akka xiyyeeffannu jedha kanumaan bira darbinaa mee artist Murteessaa mee sirba sana nuu sirbi teeti sirbichi mee biqoo gabaabsi. Sirba sana isin qaabsisaa. Maaloo makoo facaanee beekaa fi guddaa roroon jajjabaatee biyyaarra ariite hundanaa keessaan gubbaadhee gubbaa toonaa gartuu malee rakkoo gediraa doomakaa maaltu natti tole. Allaattii samii kan samiirra barartu nattas gorimee adhaamsa qaba shaffisaan natti kootu narraa fudhee. Sabako bafatane dikafi goda Roron jajabate biyarra arite hunda Kesango gobate gopako nagarto male Rako gelirado maka maltu natte tole Allaattii samii kan samiirra barartu nattas gorimee Adhaamsa qaban shaffisaan natti kootu narraa fudhimee Allaattii samii kan samiirra barartu nattas gorimee Adhaamsa qaban shaffisaan natti kootu narraa fudhimee Lammii biyya ormaa jirtanii rorroodhaan kan dirqamtanii biyya baatanii Yo barre dabarte hunduu aduu bilisummaa ijaan arguun oolchanii harmeen siyaaddi Oromiyaa nagaa qabdu jetti ilmaan ta'aa akkuma babbajaanitti waan haftoo gaaf tokko ijaa wal arguun hin ooltu. Sabako fafacaane tikaafi guddaa Roron jajjabaate biyyaarra ariite hundaa Keessaan guggubaadhee gubbaa koona gartuu malee Rakkoof gediraa doomakaa maaltu natti tole Ya Rabbi olaane hunduu si kadhanna no birmadhumee Rakkoo jajjabaate dharraatu nu miidhe dhugaa baasimee Ya Rabbi olaane hunduu si kadhanna no birmadhumee Rakkoo jajjabaate dharraatu nu miidhe dhugaa baasimee Lammii biyya ormaa jirtanii rorroodhaan kan dirqamtanii biyya baatanii Yo barre dabarte hunduu aduu bilisummaa ijaan arguun oolchanii
Armeni siyaadi Oromiyaa nagaa qabdu jetti ilmaantiyaa akkuma bobbataanitti waan haftu gaaf tokko ija wal arguun hin ooltu. Faarfannaa saba koo nagatti ilmaan haadhatoo talaala bareessita salaamata koo. Faarfannaa saba koo nagatti ilmaan haadhatoo talaala bareessita salaamata koo. Faarfannaa saba koo nagatti ilmaan haadhatoo talaala bareessita salaamata koo. Gara gaafii itti aanutti si deebisa. Ga'een artistoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti qaban maali jetta? Akka artisteessaatiitti. Kuni gaaffii turedha. Ga'een artistiin qabsoo Oromoo keessatti yookiin ammoo jiruuf jireenya uummata Oromoo keessatti ga'een artistiin qabdu olaanoodha. Amma kana jedhamee waan tilmaamamu miti. Maal jechuu barbaadu uummatni Oromoo akka artii kana akka daawwitiitti ittiin of ilaalu, akka daawwitiitti ittiin waan tokko deemanii yaada qabu dabarfatu. Akkasumas ammoo waa'ee dhimma Oromummaa tana guutumaan guututti uummata Oromoo illee haa ta'u addunyaatti illee yeroo ammaa kana akka rasaasaa ta'ee kan uummata Oromoo keessa faca'ee faffacaasaa jiru aartii kana jechuun ni danda'ama. Kanaaf aartiin shoora ol'aanoo taphachuu jechuun ni danda'ama. Sirriidha. Artistoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti ga'een isaan qaban guddaadha. Karaa hedduun uummata Oromoo biratti bu'aa guddaa qabu. Fakkeenyaaf yeroo weelluu warraaqsaa sirban uummata kakaasuu irratti karaa adda duree ta'ee mul'atu. Isa kanaaf akkuma yaadattu hundi keenyaayyuu yaadannu fincila diddaa gabrummaa waggaa tokko oliif deeme kana keessattuu kallattimaan weellistoota keenya maqaa yaamanii sirba ebaluu sirbite, sirba caalaa bultuun sirbite jedhamanii sirba shukuriifa, sirba caaluufa, sirboota amma argitee weellistoota keenya bebbeekamoo sirboota warraaqsaa sirban akka Tafariifa kana caqastan jedhanii uummata keenya yeroo itti lubbuu namni sirba caalaa bultuun caqasee lubbuu isaa dhabeetu jira. Akkasumas mootummaan haallee mataa dhukkubbii itti ta'ee yeroo bira darbametu jira jechuudha. Maal bira darbamee illee akkuma arginu kana guyyaa guyyaan artistoota keenya ugguranii gara mana hidhatti kaan lubbuu isaa ajjeesuun akkasumas kaawwan gara mana hidhatti guurutti jiranii. Sababni waa'ee kanaa maali? Qabsoo uummata Oromoo keessatti weelluun artistoonni warraaqsaa kan isaan sirban iddoo guddaa qabaachuu isaa argisiisa. Kanaaf ga'een artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessattuu yeroo amma deemaa jiru kana keessatti qaban iddoo guddaa. Warroonni kaleessaallee akkasuma kan afaan isaanii aadaa isaanii akka hin banne, afaan isaanii akka eegamu, seenaa isaanii akka eegamu afoolaan jechuudha sirbaan barreeffamaanis akkasuma asoosamaan fuudhanii taasisuun ga'anii fi weellistoonni keenya hunduu galata qabu. Ga'een isaanii guddaadha jedha. Mee gara aartiitiin alatti mee yoo akka nam tokkootitti aartiin akkuma atu jette daawwitii uummataati.
daawwitii uummanni keessaa of ilaalu. Daawwitiin illee ati keessaan of ilaalta garuu daawwitiin sunillee argitee keessaan waa argiti. Wirtuu duddaallee jennee ni fudhanna aartii kana. Wirtuu. Isa kanaaf mee siyaasaan Oromoo yeroo ammaa kana siyaasaan Oromoo akkuma beekamu siyaasaan Oromoo yoo jennu baay'ee isaallee irraa kaasuu hin dandeenye gara mee amma qabsoo fincila diddaa gabrummaa kana irraa haa haasofnu. Kan waggaa tokko kan darbe akkuma jirutti ta'ee kan waggaa tokko lakkoofsiise kana mee garamitti deemaa jira? Maalirra ga'ee jira? Inni kun garam waan deemu sitti fakkaata? Mee kallattii kanarraa waan jettoo qabaatte? Dhuguma qabsoon amma isii xumuraa tun ta'u waggaa tokko lakkoofsiifte garuma xumuratti jechuun ni danda'ama. Maaliif mootummaan wayyaa gabroonfataan TPLF adaduma waggaa isaa lakkaawwataa deemuun gara kufiitti deemaa jira gara jibuutti deemaa jira jechuudha. Miti uummanni itti ka'ee bitaa mirgaan uummanni itti ka'ee uummanni inni godhaa jiru qabeenya inni saamaa jiru kan inni ajjeesaa jiru ajjeesee immoo hidhee ugguree yeroo ammaa kana ukkaamsaa jiru irra darbee jechuudha. Uummanni keenya yeroo kamiitu duubatti irraa deebinee waggaa tokko lakkoofsiisee jechuudha osoo hidhamuu osoo reebamuu osoo ajjeefamuu waggaa tokko lakkoofsiisee jechuudha. Waan siyaasaa ibsiisaa ka iddoo kanatti beeytanii gincin irratti qabsoon tun diddaa maaster pilaanii wajjin wal qabsiiftee burraayyoon tuqamuun sandaafaan tuqamuun sulultaan tuqamuun duukan tuqamuun Shaashamannee irra dabartee Baaleen dhimmi tun ni geetti Wallaggaan ni geetti Haromayaa yookiin ammoo Harar keessatti guutuu Oromoo wal qabsiisee Oromoo kan tokko goosisee wabii abbaa biyyummaa akka gaafatama goosisee isa kunoo ka dhimma maaster pilaanii wajjin wal qabsiise kanaadha jechuudha. Guutumaan guutuu waa hundaa booressee kakaase. Kana jechuun maal jechuudha? Burraayyuu qabatu mootummaan lafa tokko ergaa abbaa qabeenyaa yookiin ammoo qotee bulaa san irraa fudhatee qotee bulaan sun ammoo beenyaa gahaa lafa irraa osoo hin argatin lafuma isaa san irraa ka'ee immoo waardiyyummaatti yeroo geeddaramu yeroo baay'ee naannoo CMC Hayaat kanneen keessa yoo deeme Oromoon kamuu ni beeku namni kamuu ni beeka jechuudha. Even maqaa investimentiin maqaa misoomaatiin uummata irraa lama fuudhee uummatni naannoo sanii osoo hin bulle uummatni naannoo sanii osoo ga'ee isaa sirriitti hin fudhatin meetirii takka qarshii kuma gurguraatiin uummata keenya birrii 2 shilingii yeroo kennu yeroo ammaa kana fakkeenya fudhachuu hin dandeenya naannoo duukaa naannoo CMC Hayaat Kotobee inni nama jiruun qotee bulaa keenyaa ture jechuudha. Irra darbee ammoo naannoo sulultaa naannoo duukaan kan yoo fudhatu ammoo uummatni maal ta'e ka duukaan fudhate awwadaa hin fudhachuu hin oolu. Ka sulultaa fudhate Shaashamannee fudhachuu hin oolu. Sabbataa fudhate Jimmaan dhufee fudhachuu hin oolu jedhee uummatni Oromoo guutumaan guutuutti mormii waggaa kana guute bifa tokkoon qeerroon jalqaba kaate abbaa isaanii jaartiif jaarsi osoo hin hafin guutumaan guutuutti ka'ee mormee asiin gaheeraa jechuudha. Amma hoo akkam ta'uu qaba ka jedhuutti yoo deebine mootummaan reekkisee erga kufu ta'e isa kumaandi poostii jedhuun of kaa'ee jechuudha. Kumaandi poostii jechuun balbala kiyya naa eegi lubbuun na bahaa jira amma ammoo ka'ee deemuu ga'ee jira. Balbala kiyya naa eegi kumaandi poostii kakaate malee guyyaa tokko qeerroon irraa sodaate uummanni irraa sodaate ammallee wanni adabannee teennee illee hin jiru. Uummatni Oromoo borullee ammoo amma bilisummaaf birmadummaa uummanni keenya argatu amma gonfatutti mootummaa wayyaaneetiin akka falmaa tokko hin dhaabseef yookiin ammoo akka mormii godhamuu qabu akka duubatti hin deebineedha kan beekamu jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaafuu uummatni keenya waa lamarra jira jechuudha yeroo ammaa kana. Tokkoffaa qabsoo isa duratti ture san itti deebi'u midhaan facaafatee alaa galfachuu jira. Qamadiitu jira, boqqollootu jira. Midhaan kunillee beekanii kan namni alaawaan sassaabatee galfateen booda yaadota qeerroo biyya keessaa walitti sassaabaa jiru wajjin beekanii informaashinii guutumaan guutuutti jirti. Uummatni erga midhaan walitti sassaabatee ka'een booda
qabsoo isa xumuratti akka deebinuudha ka waadaa walii galaa jirru jechuudha. Yaa bareeda mee asirratti weelluu kan keemee jidduun maal jedha lammii waan jedhu lammii jedha waan asirratti maal mee waan san jedhu lammii jedha lammii dhugaa damnee osoo biyya nu biyya nu baasanii jedha. Lammii dhugaa damnee koodee dhugaa damnee osoo dhugaa qabnu dhugaa awwaalanii osoo biyya qabnu biyya nu baasanii ajjeesu nu adamsu koodee malli maalee yeroo malli maalee malli maalee malli maalee malli maalee malli maalee. Somneto argate ayoni fabia rasa sangobate malbete warabo du afayanyatu amalenti kae bolla kamasento ani dalam tunko durayo do afi nandu abiya ko lobo ko kenefi bakka de himbulu ofta ejirada nandu pada male ma faso benyada nandu pada male ma faso benyada sobdo biganto be ya eshe gurgura kambe yabdo ego ta hedo tojra sobdo biganto be ya eshe gurgura kambe yabdo ego ta hedo tojra biya na ba kulle na ade so yade kalo ta finima gara jabumate biya na ba kulle na ade so yade kalo ta finima gara jabumate mali mami duma galte nunya tunke mali mami duma galte nunya tunke amma honjo sibare kanoromo dabare soke durana batini wano goden dagatini ila via deta ando banunde biso so matoke kase alencha derechiso samni ko romo wali ratiniso kafati ke rakko harka keneso ono boki se ke ronambo Shashe, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron kokale, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron dudula, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron asasa, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron bale, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron harge, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron machara, ina gombe se gombe verbe, kono boki Concha, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron galamso, ina gombe se gombe verbe, kono boki se ke ron badano, ina gombe se gombe verbe,
Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba. Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba. Dhaamsa koolii ga'ee labsadhee dhufaa. Hayyee asaboota kuran malee diidanii ni argani. Asaboota kuran malee diidanii ni argani. Diinatti baroodan malee garaa isaaniin barani. Du'eetiin badan malee maaster pilaanii waan hin mirkaneessani. Salloo garaa tonkollee ergamtoota dhaaduun waan tollee. Amaan irra teenya nu saamanii biyya keenya. Iyyaamee dhaamsa dabarsaa wal dammaqsa. Muuziqaa koo ka jalqabaati turani. Ay bareeda uummata irra kenna. Anillee mee asirratti siyaasaan Oromoo garam deemti isa jedhu kana mee xiqqoo waa irraa jedhee bira darbee gaafiitti aanutti si deebisa. Siyaasaan fi qabsoon Oromoo fincilli diddaa gabrummaa waggaa tokko olii fi magaalaa Gincirraa jalqabee Oromiyaa guutuu keessatti babal'atee har'a sadarkaa gara ce'umsaa irra ga'ee jira. Inni kun immoo yeroo ammaa kana maal irra jira isa jedhu wanti darbame argeera. Oromoon hunduu xiinxalaan irra illaa xiinxaleera. Oroonni gabaasaniillee irraa gabaasaniiranii bu'aaleen argannellee isaanii of galmeessanii galmaa'ee bira darbeera. Amma eessa garam deemaa jira isa jedhu sana irraa tu'uu fi maal ta'uu qaba waan jedhu nuuf isa irratti hojjetutu barbaachisaa. Kanaaf siyaasaan Oromoo yeroo ammaa kana akkuma waliigalatti dhumarra geetteetti. Dhumarra ga'uun argitee fincilli diddaa gabrummaa kun dhumarra ga'ee uummanni Oromoo yeroon inni itti abbaa biyyaa ta'ee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu oolee hin bulu. Isa kanaaf immoo ragaaleen hedduu lafa kaa'uu dandeenya. Tokkoffaa akka ragaatti wanti lafa kennu tokko namni gaafa sareen gaafa abbaa guddise nyaatte du'a saree saniittu ga'e jedha Oromoon. Sareen osoo isiin hin maraatte jedhanii yeroo itti ajjeesantu jira. Kanaaf mootummaan abbaa irree yeroo ammaa kana kallattimaan gara ummata ofii anatu si bulcha jedhu sanatti waraana deeffatee ummata isaa sana dararee ummata isaa sana hirribaaf baagala dhoogee jira. Ummanni kun akkasumatti namni baagala dhabe tokko guyyaa 2-3 gaafa maran dheessitu. Namni yoo si ari'e guyyaa hunda dheessitu. Gaafa 2-3 dheessitee 3 dheessitee galtee gaafa kaan gara itti dheessitu yoo dhabde ija keessatti deebi'uu hinaaf. Ummanni Oromoo gara itti dheessu dhabee dheessee dadhabee hiyyoomee hiyyummaa keessatti mootummaan kun warroon tumti aangoo irra jiran qofti ittiin duroomanii erga dadhabee booda adhaayyuu itti ka'ee jira. Akkuma kunoomee yoo aannan raaftu aannan kana tuffee itti gootee raaftaa beeki. Tuffee tuffisuu yoo baatte hin dho'a. Erbeen afaanitti otti afaanii fiite sun maal taatee ni dhooti. Hin dhootee. Gaafa dhooti kamaraa saaru sani balleessiti. Qabsoon Oromoo amma gara sadarkaa sanii geettee jirti. Isa kanaaf tokkoffaa Profeesar Mararaa Guddinaa hidhuuni balaa guddaa qabdee dhufti jedhee yaada akka namni tokkootti. Isa kanaaf qabsoon Oromoo kanuma caalaa daraan finiintee itti deemti. Kanaaf immoo wanti saba Oromoo duubatti deebisee abdii murachiisee hidhaaf ajjechaa wanti abdii murachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo keenya bakka jirutti kan beekuu qabu. Haadha
biyya ormaallee jiru tokkoffaa olola walirratti oofuun akkuma jirutti ta'e olola walirratti oofuun gantoota olola walirratti oofa. Warri olola ebalu akkanaa jedhu kunniin rakkoo isaaniiti kun. Argitee inni kuni qabsoo Oromoo ebalu maqaa ebalu akkana ebalu garee kana jechuu dhiisiiti. Ummata keenya guyyaa tokkotti nam 600 ajjeesanii iyyuu qabsoo irraa hin deebisu. Maqaa Oromoon maqaa badee qofaaf qabsoo isaa irraa akka hin deebine beekanii warroonni olola feesbuukii irrattis haa ta'u sooshaal miidiyaalee adda addaa irratti kallattii olola warra oofaa jiranii akka waa'ee kana irraa adabatan maaltu isaan itti akeekkachiisaa isaanis duuba deebi'anii ilaaluu qaban maali tokkoffaa qabsoo irraa wanti isaan hin deebifne tokkoyyuu saba Oromoo kanaan booda gabrummaa keessatti akka deebi'u hin barbaanne uummanni Oromoo beekuu qaban. Olola ebalu oofee nam tokko akka dhuunfatti gareetti ba'ee galee ebaluutti akka dhuunfatti ebaluu artist murteessaan nama akkanaati an jedheef qabsoon Oromoo akka hin laamshumne namni kamuu akka baratuu qabu walitti himuu qabna. Isa kanaaf immoo qabsoo Oromoo gaafa namni guyyaa tokkotti hora arsadeen irratti namni 600 nurraa du'eeyyuu isiinuu daraan nu cimsite malee ajjeechaa hidhaan suni duubatti nu hin deebifne uummanni Oromoo kana baratuu qaba jedha. Qabsoon Oromoo garamitti deemaa jirti isa jedhuu fi gara xumuraa irra deemaa jirti jedhee mata duree ittuma muree kutee jala darbaa. Gaafiin kiyya katti aanu immoo mee Oromoon akkuma wanti amma kaafne akkuma jirutti ta'eeti nu adda gabrummaa jala jirra. Gabrummaa jala teennee wal fixaa jirra. Sabni Oromoo kun gabrummaa jala taa'ee tokko gandummaan tokko paartiin akkasumas karaa kallattii dhuunfaatiin illee walitti bookkisu jira. Argitee gamaa gamana teennee akka jaldeessi gamaa gamana walitti bookkisu tokko walitti bookkisu jira. Egaa kanaaf mee Oromoon gabrummaa kana jalaa ba'uuf gabrummaa keessa jirra. Gabrummaa hadhooftuu keessa jirra. Isa kana jalaa ba'uuf maal godhuu qabnaa jettame? Dhuguma gabrummaa kana jalaa ba'uuf tokkoffaan ilmaan Oromoodha. Guutummaa guutuutti afaan takka dubbatu humna takka irree takka qabaatu. Kanuma tokko afaan dubbatu irree tokko qabaatu. Humna tokko qabaatu. Guyyaa afaan takka dubbatte Oromoon maal of keessaa godha? Diina of keessaa baasa jechuudha. Kasaan fakkaanne of keessaa baasa guyyaa afaan takka dubbatu. Uummanni Oromoo. Guyyaa irree takka keessaa laamsha'ee ka keessaa humna hin qabaanne akkaataa inni humna itti dhabe of keessaa argee of keessaa fuudhee yoo qajabeessu taa'ee yoo ammoo rakkootti arge yommuu ta'e of keessaa keessummeessaa jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromootuun dhibbatti galmaan gahuuf ummatni Oromoo irree tokkoof afaan tokkoon qabsaa'udha. Oromoon kaleessa illee taanaan dheengaddallee abaabilee keenyarraa amma kun olu darbee jira. Isa tokkummaa jennu kana tokkummaa jennee tokkummaa keenya guutumaan mirkaneeffamee jira biyya keessatti. Isa xiqqoo godhanii argaa jirru sooshaal miidiyaa kanarratti namootni personaalii barbeeytanii kaa gabrummaan nurra turtee jirtu baay'ee kan nurra laakaa'utee jirti. Sabni gabrummaan irra bulchee immoo namni aayidooloojii adda addaa uummatni gabrummaan irra bulchee effektiivii aayidooloojii adda addaa qabaatee dhufa. Aayidooloojii maaltu balleessa yookiin ammoo maaltu haqa yoo jenne yeroo ammaa kana taa'ee Oromoon irra jirtu tokko ta'ee biyya keessatti diina ofirraa buqqisaa jiru lafa isaarraa afaan banee lafa isaa nyaatee qabeenya isaa nyaatee Oromoon osoo qabeenya isaa qabu qabeenya isaa irraa deebi'uu jiru lafa osoo qabu lafa isaa irraa buqqa'ee biyya baqachuuf yeroo jiru kana uummatni Oromoo irree tokkoof afaan tokko ta'ee yoo imalee yaaneen halkan takkatti sekondii takkatti baqattee yaati jechuudha gara Maqalee Gondaritti tajaajila yoo galte jechuudha. Maqalee Gondaritti ammoo yoo hin galle jechuudha. Kaamsuun waggaan kun barri kun
generation amma yookiin qeerroon amma walitti qabsoo godhaa jiru bilisummaaf birmadummaan uummatni Oromoo waggaa dheerotaa fi hadoodee yookiin immoo dharra'ee dhoobotee barbaadaa jiru keenya kan nu mudataa jiru jechuu barbaade. Ay baay'ee bareeda yaada bareeda tokkummaan humna tokkummaan argitee namni tokkummaadhaan waa wayii dalage bu'aan isaa ni midhaaga bareeda ta'a dhumarratti bu'aa gaariitu mul'ata. Tokkummaa kana yeroo baay'ee ni faarsina. Tokkummaa afaaniin faarfamu kana gara tokkummaa dhugaatti jijjiiruu nu barbaachisa. Waan tokko yaadadhe asirratti gaafa konfiraansii London tokko Bojawaar Muhammad waan tokko jedhee ture. Tokkummaa argitee wanti amma bitamu jedhe gabaa irratti wantoota gatii qaban sabni Oromoo waa bitatuuf yeroo ammaa kana tokkummaa dhugaa bitatuuf yeroo kamuu akka qophii ta'e. Kana jechuun maali? Saba Oromoo kamiin keessaayyuu daa'imas ta'ee guddaa keessaayyuu jechi tokkummaa jedhu akka jiruuf immoo tokkummaan sun tokkummaa sobaa osoo ta'uu baatee tokkummaa dhugaa ta'ee kan jedhu nama hundaa keessa jira. Isa kanaafi yeroo gabaabaa keessatti sabni Oromoo rakkoolee guyyaa guyyaan sooshaal miidiyaatiinis haa ta'ee ta'uu akkana walgahii adda addaa irratti mul'atan irraa ta'ee tokkummaa kana cimsaa dhufeera waggoota dheeraaf tokkummaan kun cimaa dhufeera. Ammallee gara xumura gabrummaatti kan geessu tokkummaan kun akka laayyootti ilaalamuu qabdu akka salphaatti ilaalamuu qabdu nu amma argitee dhaamsi nu amma saba keenyaallee dhaamnu tokkummaa dhaamna. Maali nullee maali bakka jirrutti yoo akkuma tasaayyuu ta'ee namni tokko yoo gandummaan akka gandaatiin isin ganda kanaa dhuftaniyyuu isin ganda Arsiiti isin ganda Wallaggaati isin ganda Harariiti yoo nuun jedhaniyyuu diduu. Anama fakkeen akka kiyyatti ganda tokko keessa jiru ganda tokko fudhadhu Oromoodha. Nama Oromooti Oromummaa kiyyatti nama amanu tokko jechuudha. Hundi keenya eenyummaa keenya maqaa keenya ilame gandi keessaa dhufne sun maqaa keenya naannoo irraa dhalanne ibsa. Garuu maali sabummaan keenya sabummaa dursuu qabna. Oromummaa keenya dursinee kan gandummaa yoo argite yeroo ganda ibaluuti jedhanii wal waamuu kanuma jiru. Garuu agana hunda waan ol bahee dhufee ganda ibaluuti nan sii godhaati Arsii ati Wallaggaa na eeggadhu wanti jedhanii sun oduu nurraa hafee isa kana irratti yoo walii galee qabsoon Oromoo fiixaan baafti of durri Oromoo immoo maali bilisummaa ta'a jechuudha tokkummaa booda jechuudha. Isa kana kan waan bira darbina. Mee asirratti yoo sirba affeertuu qabaatte waan itti aanutti hin darbine mee sirbatti affeertuu qabaatte mee sirba. Yaa irraa sirbuma qabsoo yookiin ammoo sirba warraaqsaa irraa sirba tokko sirbaa fi bara dhugaan badde somne iddoo argatte hayyoon ifaa biyya rasaasaan gubate maal beete waraabu du'aa fayyaa nyaattu amma leenci ka'ee boolla kamaa seentu ani dhalachuun koo durayyoo du'aafi nan du'a biyya koof lubbuu koo kennaafi akka deemuun buluu of ta'ee jiraadha nan dubbadhaa malee maafan sobee nyaadha sirba kana.
keessa deemee lallaba Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba dhaamsa kooliin ga'ee labsa deennufa Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba dhaamsa kooliin ga'ee labsa deennufa Asaboot kuramale deedanii niin argani Asaboot kuramale deedanii niin argani Diinatti baroodan malee garaa isaaniin argani Du'eetiin bada malee maaster pilaanii sobaan hin mirkaneessanii Dalloo gaalaa conqollee gabroonfataa daaduun waan tollee Bosona mancaasanii gaarreen qullaa dhaabani Bosona mancaasanii gaarreen qullaa dhaabani Bineensi bosonaallee biyyarraa godaanani Nama bineensan qabu mirga hundaa sarbani Dalloo gaalaa conqollee ergamtoota dhaaduu waan tollee Samani biya Kenya, ya medam sadabarsa wajammaksa. Olka amari Kenya, samani biya Kenya, ya medam sadabarsa wajammaksa. Olka amari Kenya, samani biya Kenya, ya medam sadabarsa wajammaksa. Olka amari Kenya, samani biya Kenya, ya medam sadabarsa wajammaksa. Basanum Dubai, kabinya kena manjai, alamanan nabukai, lami kona bermatame. Olka amali Kenya, samani biya Kenya. Tamsi atame sigai, nabir madar sibale, orana fi gojinile, alfan kallo bedunile. Olka amali Kenya, samani biya Kenya. Karayo jile kistame, inakabenya nusame, ambo salale dagai, manabai kokopai. Ganaga hidamsa ilov de mata de sodo walov rayana dakkabi wadamaka milamiko Olka amali Kenya samani biya Kenya Kanduri madubana kanada dono dibe Kobanango banatalo no harkas nugurgore Kanduri madubana kanada dono dibe Kobanango banatalo no harkas nugurgore Isodane biasa kero Babae namatti tolu kan dubbadha malee maaliif sobee nyaadhaan baay'ee jecha mareera. Kutaa kana keessatti mee kaayyoon kan kee kan ofafoo amma gabaabsiituma mee waa'ee sirbaa ilaalchisee kaayyoo kan kee kan ofafoo mee sirba biraa baasuu barbaadda moo akkam mee maalirra jirta waa'ee sirba aartii ilaalchisee mee kaayyoo kan kee kan ofafoo qabdu amma? Yeroo ammaa kana meeshama muuziqaa dabalateeti malee irra caalaa aartistootni Oromoo muuziqaa yookiin ammoo sirbaa miti. Quuqama uummata Oromoof dabarsuu qabudha ka itti jechuu jiru jechuudha. Ani torbaan lama hin geenye maaloo saba koo uummataan dhaqqabsiisee jira ka uummataan ga'e torbaan lama hin geenye torbaan lama utti jira jechuudha. Erga amma muuziqaa kana gadhiiseen boodatti amma muuziqaa biraa dalagee jira. Muuziqaa amma dalagee kana arrangementiin isaa ammoo istiidiyoo inni barbaachisaa. Istiidiyoon ammoo yeroo kana ammoo jalaa saamsamee jira. Mootummaa wayyaanee akkuma dur kun mana kaasee taatan Oromoo jalaa karaa kamiinuu dhaamsa uummata Oromootiin dhaqqabsiisuu hin dandeenye bilookii godhee cufeera.
ammallee muka godhee jiru isuma kana waan ta'eef yeroo xiqqoof narka turuu danda'a jechuudha. Muuziqaan amma uummata dhaqqabsiisu erga qabu jechuudha. Kanaaf aartiin akkuma beekamu ergaa ittiin dabarfachuudha waan ta'eef ergaa ittiin uummataan ga'uuf akkuma immoo ergaa dhaqqabsiisnu wanti nu dhoobu hin jiru. Nu hidhullee, hidhamnullee, saamamnullee mootummaa wayyaanee biyya keenyarraa hamma fonqolchinutti hamma dandeenyu irree keenya jabeeffannee ni malla jechuu barbaade gama aartiin illee. Hai bareeda mee yeroon illee nurraa deemee mee kanadhaa kana kun kutaa tokkoffaati. Kutaa tokkoffaa kana goolabuu fi yookaan isaas irratti xumuratti godhuu fi mee dhaamsa uummata Oromootiif qabdu kan yaada biraa kan qabdu akkuma jirutti ta'ee itti deebina. Mee dhaamsa qabdu. Hayyee kaanillee uummata Oromootiin dhaamsa hangachuu barbaadu akkuma beekamu qabsoo wareegama hedduu itti kaffalle kana ganna tokko yookiin waggaa tokko lakkaa'ee jira. Uummata Oromoo hedduun abbaa keenya itti dhabnee jirra, haadha keenya itti dhabnee jirra, obboleewwan keenya qaqqaalii itti dhabnee jirra. Lubbuun keenya immoo rasaasa wayyaaneetiin dhabamee ammallee immoo maakalaawii mana hidhaa wayyaanee adda addaa keessatti guramnee yeroo ammaa kana obboleewwan keenya ni beeku maqaa isaanii illee hin barbaadu. Mana hidhaatti guramanii jiraniif uummatni Oromoo immoo wanti itti nuuf hubachuu qabu isa amma qabsoo xumuraa kana yaada adda addaa, ideoloojii adda addaa, haasawa adda addaa dhiifnee warrootni hayyuun Oromoodhaa gama ogummaatiinis haa ta'u gama waraanaatiinis mootummaa wayyaanee nu uummata irraa yookiin biyya keenya irraa oolchuuf dirqama immoo waraanatu barbaachisa. Waraana kana immoo hayyootni keenya, beektonni keenya, abbootiin qabeenyaa dureeyyootni keenya even warra ogummaa dhabneetii miti, humna dhabneetii miti, rasaasa tokko dhukaasuudhaaf dadhabneetii miti kan rakkannee jiru. Iddoo distinishiina rasaasa itti barannee itti qabsoo kana galma geenyu dhabnee raasaa keessa facaanee qurxummii nu nyaachuu jira, barahaa keessa bannee gubachuu jirra jechuudha. Kasilaa uummata keenyaaf qabsoomnee qabsoo galma geenyu. Kana waan ta'eef hayyootni keenya bakkuma jiranitti waliigaltee dhugaa haqa lafee Oromoo, ilmaan Oromoo jedhanii waliigaltee iddoo itti distinishiina ilmaan Oromoo qabsoo isaanii itti jabaatanii waraana itti baratanii mootummaa wayyaanee waraannee ofirraa biyyaa buqqisuutti osoo marii kanatti cimanii godheetiin ergaa dabarfachuu barbaada. Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Gaaffii fi deebii bareedaa waliin dabarsinee kutaa tokkoffaa kanumaan goolabna. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa aartistii Murteessaa Hajjii waliin taasise kutaan jalqabaa kanumaan xumurraa. Kutaa itti aanutti gaaffilee adda addaa keessattuu naannoo keenya naannoo godina Arsii Lixaa kana yeroo mootummaan abbaa irree humna diinaa humna badii uummata isaatti gadi bobbaasee jedhee uummanni naannoo godina Arsii Lixaa mootummaa diina uummata fixu kana afoo dhaabbatee diina agaazii mootummaan abbaa irree ittiin abdatu hedduu isaa lubbuu isaa wareegee ture. Gaaffilee kanneen maaf ta'e waa'ee isa jedhu kana uummanni kun maalitu aartisee ijjannoo hammanaa isa fudhachiise haga lubbuu diina isaa uummata qawwee haga funyaanitti hidhate kana sodaa dhiisee maaliif uummanni kunini diina kanatti tarkaanfii fudhate gaaffilee jedhuu fi akkasumas aartistii Murteessaa Hajjii kanaayyuu mudannoon isaa waa'ee qabsoo Oromoo kanaan wal qabate rakkoolee akka dhuunfaatti isaarra gahaa turee fi fakkaattota isaa akkasumas argitee obboleeyyan keenya warroota akka mana hidhaa jiranii fi dabalatee immoo namoota kallattiin
ummata keenya miidhuu irra jiran irratti dhaamsa isaaniif kennuu fi kallatti maal maqaa isaaniillee ebalu jechuullee yoo baannee jenne namoota sana of eeggannoo fi akkasumas saba isaaniitiif maal godhuu qaban nama saba keessaa dhalataniif saba ofii nuti si bulcha jedhan sanii fi maal godhuu qaban gaafilee jedhuu fi akkasumas gaafilee biroo kan yeroo ammaa biyya keenya naannoo Oromiyaa keessatti uummata keenya dararaa irraan gahaa jiru kana qabatee ilaalchiseeti qabannee isinii dhiyaannaa. Kanaaf adda kanumaan nagayaatti isiniin jennaa. Gama kiyyaan nagayaanii atis murteessaa nagaadhaa madhu. Hayyee kaa anis nagaadhaa maddee kaa uummata kiyyaa hin gala. Uummata keenya akkuma beekamu gabrummaan nurra turte lubbuu nuu baasu jirti. Mootummaan abbaa irreetii TPLF nurraa nyaatee nurraa dhugee nurrattuu jijjiiramee nuun kabajjine biyyummaa keenyatti qe'ee teenyan nuun kabajjine. Ergamtoota isaa qabatee da'ootti nu gale. Ammoo akka itti jirullee argaa jirra waan ta'eef uummata keenya minna ammatti qabnu kan cimnee akka fuulduratti humna jedhaati. Gamanumaan uummata Oromoo baay'ee jaalladha baay'ee sin kabajaa. Sagantaatti aanutti amma walitti deebinee wal arginu. Bilisummaa fi walabummaa isiniif hawwasiniin jedha uummata Oromoo jedhe kunoo kaayaa. Ayyee galatoomaa absoo yeroo kamuu ofaafootti dinneerraa dinne dida ofitti fuunu hidhaa sirba umarii as sirbaa miti mee sirbi. Ofitti fuuni hidhaa dinne dida ofitti fuuni hidhaa jedhee tagaa. Biyya nabaaf tolle na ajjeesuu yaadde dhaloota fi himaa gara jabummaa kee.